Nagasini fabaayatu akkam jirtu Oromoo ko fayyaa keessanii. Akka yeroo darbee afoola Oromootiin walitti gadi baana. Inni dhodhoksinee teenyu kun hin ta'u siniin jedhee mammaaksaan sinitti sinii fidee akkasuma immoo mammaaksaan asirratti sinii fiduu wajjiniin barannaa wal yaadachiifnaa in guddifannaa afaan keenya aadaa keenya mammaaksa keenya sabareedaa kanneen akka hibboo keenya waan adda addaa afoola irratti hojjennaa siniin jedhee mammaaksa jalqaba irratti sinii fidee irratti mammaaksa naafiikaa siniin jedhee akkasuma kinootti obboleessi keenya umneessaan obboleessi keenya mammaaksa ko jalqabaa irratti mammaaksa naafiikee jira mammaaksa sirrii akkaataa hiikkachuu qabu nu fidee mammaaksinanii jalqaba irratti fidee akkas jedha ture. Imannaa wallaalanii gabaa harrabsu yookiin imannaa wallaaltee gabaa harrabsitee kan jedhudha. Kinoo deebisaa sirrii jalqaba irratti humneessan akka jedhe ejjennaa wallaalaniit maali lafti dabaan kun jedhu ejjennaa wallaalaniit maali lafti dabaan kun jedhu jedhe. Akka lammaffaatti immoo kana nama biraa qabu ni kun deebii sirriidha. Deebii lammaffaan immoo kun deebii tokkoffaadha. Deebii lammaffaan immoo deemsa wallaalaniit gufuu komatu kan jedhus mammaaksa sana mammaaksa himannaa wallaaltee gabaa harrabsituu sun inni hiikachuudha sirriitti hiika inni kunis. Inni sadaffaa immoo abbaa manaa kiyyatu natti himee gaafadheennaani akkasnaan jedhe teessuma baddee maa jala na laalan jetti jedha Oromoon jedhe kunis mammaaksadha. So inni kunis hin hiika teessuma badanii booda rakkina ofii uumanii sababa dhufummoo kompleenii godhu jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Mammaaksa sadi barree mammaaksa tokkichi mammaaksa sadi nu barsiisee inni kun guddina nuti afaan keenya irratti fidaatee jirrudha. Mammaaksa tokkittiin mammaaksa sadaffaa nu barsiisee amma immoo yaadni kun dhumaan inni nuuf dabalee tosa kana xumurree bira dabarru mammaaksa isa jalqaba fide sana bira dabarru amma namni tokko yoo waan tokko dogoggoree sin dogoggora isaa irratti argitanii garuu waan dogoggoree namni sun of hin beeku wanta itti otoo hin bilchaatiin yookiin wanta otoo dursa sirreeffatee otoo hin ba'iin waan tokko hojii isaa ta'uu dubbii isaa ta'uu waan barbaade jireenya keessatti osoo hin beekin dogoggoree garuu gaafa dogoggorumsaa sababaa bu'aan isaa immoo rakkinaa gaafa rakkina sana sinitti kompileen godhu itti mammaaksa kanatti qomamaa fi dandeessu jechuudha. Mammaakaa wallee kana imannaa wallaalanii gabaa harrabsu jedhama. Otoo akkas ta'ee raatee akkana ture jettanii erga itti mammaaktanii waliin haasoftanii waarrattanii yoo haala isaarratti is depend on that situation haala nama sanaa maalirratti yaada ilaaltanii erga akkasitti haasoftanii mammaaksiin barbaachisu sooteen nama kaan hin aarsaa. Ani rakkoo kun itti madhee natti mammaakti isiniin jechuu danda'a namni. Nama wajjin qoostaffaa yoo ta'e malee immoo booda rakkoodhuma sana bichaa dogoggortee dogoggora keeti jettanii qofa kompileen gootanii biraa deemtu osoo hin ta'iin jajjabeessitanii gorsitanii waan dura dogoggorame akkas ta'uu akka hin qabnee fi gara fuulduraatti akkas ta'uu akka hin qabne gorsitu gatii ta'eefini yeroo sana immoo mammaaksa akkasii mammaakuu fi dandeessu maal jettanii mammaaktuu fi yoo ejjennaa tolan darbatanii waraanuu yoo ejjennaa tolan yoo dursitee ejjennaa kee jabeeffatte darbannaa tolanii waraanuu jechuudha. Oromoon akkas jedhee mammaakaa jechuudha. Mammaaksaan sammuu wal qaree wal qajeelchee beekumsatti wal ergee akkasanatti asiin nu ga'ee nummoo wanta gatii jabeessa kana wanta qaalii kana dhiisnee biraan dabarru akka moofaa cicittee gannee bira hin dabarru akkuma dhengadda sidii kaase baay'een jaalladhaani mammaaksaa kana akkasinatti walii mammaaknee wal hubachiisuutti dandeenya jechuudha. Galatooma Oromoo koo mammaaksa isa lammaffaa irratti immoo walitti deebuutti dandeenya. Achi jalatti yoo mammaaksicha mammaaksanii tan yaa deebi'atan achi akkatti viidiyoo irratti hojjechuu jechuu barbaade malee ani mammaaksa isinii fiduu yoomiyyuu hin dhiisu jechuudha. Kana garaadhuma kutadhaayi. Mammaaksa keessaanis na dubbisaa mammaaksa isin bira jirus natti himtu naaf ergitu walitti qabnee katabnee barreessuu dandeenya. Namoonni akkasii waan kanarratti fedhii hojjechuu qabdan na dubbisaa keessa wajjin haasofnaa. Waan biraatti ol guddisuutti dandeenya siniin jedha. Galatoomaa baay'ee sin jaalladha Oromoo koo. Nagaadhaan tura.